Mata dureen har'aa waa'ee hanqina dhiigaa naannoo keenyatti immoo jecha dammaanas jedhamu fayyadamu afaan meedikaalaatiin immoo aneemiyaa kan jennu jechuudha. Isa waliin barannaa na waliin tura. Akkam jirtu lammikoo nagaa keessanii aan Dr. Salaam Tafariin jedhama ogeettii fayyaati. Odeeffannoo adda addaa fi barumsa adda addaa waa'ee fayyaadha wal qabatee dhaga'uu barbaadu taanaan subscribe gochuun maatii ta'uu hin dagatinaa. Ammoo waa'ee dhibee aneemiyaa afaan meedikaalaan aneemiyaa jenna. Naannoo keenyatti immoo dammaanas jecha dammaanas jedhamu fayyadamu yookaan immoo hanqina dhiigaa isa jennu wajjin barannaa na waliin tura. Hanqinni dhiigaa maali? Akkuma maqaan isaa dubbatu hanqina dhiigaa jechuun yookaan aneemiyaa jechuun maal sanitti fakkaata? Yeroo hanqinni dhiigaa jiraatu. Hanqina dhiigaa gosa diimaa kan ta'e jechuudha. Gosti dhiigaa akkuma beekamu gosa dhiigaa adii jira, diimaa jira. Yeroo hanqinni dhiigaa gosa diimaa jiraatu aneemiyaa jennaa jechuudha. Yookaan naannoo keenyatti dammaanas jedhanii jechuudha. Akkuma beekamu hojiin dhiigaa albuudawwan adda addaa fi oksijiinii gara qaama keenyaatti raabsa. Yeroo hanqinni dhiigaa kun jiraatu albuudawwan adda addaa fi oksijiiniin gara qaama keenyaatti akka ga'aatti deemuu hin danda'u jechuudha. Sababa kanaafis namni hanqina dhiigaa qabu tokko mallattoo adda addaa ni agarsiisa. Mallattoowwan kunis inni tokkoffaan baay'ee dadhabu, baay'ee nama dadhabsiisa. Nyaata nyaatanis ni dadhabu, sirriitti boqotanis ni dadhabu. Dadhabbii baay'ee garmalee ta'e tokkotu jira. Inni lammaffaan immoo concentration yookaan focus gochuun baay'ee rakkisa. Sababiin isaas enerjiin qabanii humna qabanii sababa kanaaf concentrate gochuun focus gochuun baay'ee rakkisaanii. Inni sadaffaan harki keessaa yookaan inni barruu gara bifa adii wayiitti jijjiirama. Inni afuraffaan immoo ejji gara jalaa yeroo baay'ee akka suuraa kanarratti argaa jirtanii yeroo baay'ee ejji gara jalaa kun waan akka diimaadha garuu adii ta'a jechuudha. Yoo dhibeen kun baay'ee itti cimu gara bifa adiitti jijjiirama. Inni shanaffaan mataan dhukkubbii ni jiraata yookaan mataa bu'uun ni jiraata. Inni jahaffaan immoo mataan keessanii waan akkasanitti salphachuu yookaan immoo mataan keessa waan akka duwwaa ta'etti sanitti dhaga'ama jechuudha. Inni torbaffaan gurra keessanitti waan akkasanitti iyyuu wayii yoo sanitti dhaga'ame sagalee waan akka iyyuu wayii yoo jiraate mallattoo isaa ta'uu danda'a. Inni kan yeroo onneen keessan dhahatu yeroo onneen keessa rukutu sanitti dhaga'amuu danda'a. Akkasumas onneen keessan dafee dhahata jechuudha. Inni kaan immoo qeensi isaanii akka suuraa kanarratti argaa jirtanii waan akka kanaa yoo ta'e qeensi isaanii haphii ta'a akka salphaatti caba. Dabalataan immoo arraba isaanii fi naannoo afaan isaanii gara qarqaraa jiru yoo madaan jiraate mallattoo dhibee hanqina dhiigaa agarsiisa jechuudha. Keessattuu hanqina dhiigaa sababa hanqina ayiraniidhaan dhufu yookaan ayiran deficiency kan jennu sababa isaadhaan kan dhufu agarsiisa. Egaa mallattoon dhibee hanqina dhiigaa kana fakkaata. Amma immoo sababa maaliif hanqinni dhiigaa kun uumamaa yookaan wantoota akkamiitu hanqina dhiigaa kana fiduu danda'a isaan jedhu sanitti himaa na dhaggeeffadha. Dhiigni gosa diimaa kun akka sirriitti hin oomishamne wantoota godhantu jiru. Isa sanitti himaa inni tokkoffaan yeroo ayiraniin hir'atudha. Sababa maaliif hojjettanii albuuda ayiranii kanatti fayyadamedha dhiigni diimaanii kan oomishamu jechuudha. Yoo hanqinni ayiranii jiraate gosni dhiiga diimaa sirrii ta'e fayya qabeessa ta'e hin oomishamu jechuudha. Inni lammaffaan immoo hanqinni vaayitaamiin B12 fi fooleet kan jedhamu yoo jiraate jechuudha. Sababiin isaas vaayitaaminoota kana fayyadamedha. Dhiigni gosni dhiiga diimaa kan oomishamu. Inni sadaffaan immoo dhibeen lafee boomaaroo yoo jiraate jechuudha. Boomaaroo jechuun dhuka lafee gidduutti argamu jechuudha. Akka suuraa kanarratti argaa jirtanii parsantiin hedduun gosni dhiiga diimaa boomaaroo kana keessatti oomishama yookaan dhuka lafee kana keessatti oomishama jechuudha. Kanaaf dhibeen boomaaroo kana yoo jiraate dhiigni ga'aa ta'e oomishamuu hin danda'u jechuudha. Dhiigni fayya qabeessa ta'e oomishamuu hin danda'u jechuudha. Dhibeen boomaaroo kana yoo jiraate hanqinni dhiigaa jiraachuu danda'a jechuudha. Inni shanaffaan immoo dhibeewwan adda addaa hanqina dhiigaa gosa diimaa fiduu danda'u. Keessattuu dhibeewwan yeroo dheeraa turan fakkeenyaaf chronic disease kan jennu jechuudha. Dhibee hanqina dhiigaa fiduu danda'u jechuudha. Inni jahaffaan immoo balaa isaanis ta'ee namni tokko yoo baay'ee garmalee dhiigee shamarran yookaan dubartoota irratti immoo marsaan laguu garmalee irratti baay'ata taanaanii dhibee kana fiduu danda'u jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee dubartoota yookaan shamarran irratti dhibeen kun ni baay'ata. Gabaabumatti namni tokko garmalee yoo dhiigee hanqina dhiigaa itti fiduu danda'a jechuudha. Wantootni hanqina dhiigaa fidan kana fakkaata. Maali yaadni isaa maal fakkaata? Sila sanatti miira
hanqinni dhiigaa sababa adda addaadhaan dhufa. Sababa sanarratti hundaa'uudhaan kan yaaliin godhamu jechuudha. Fakkeenyaaf hanqinni dhiigaa hir'ina yookaan hanqina ayiraniidhaan dhufa yoo ta'e ayiraniin akka laatamudha kan godhamu. Hanqina vaayitaamin B12dhaan yoo dhufe immoo qoricha siyaanoo koobaalamii yookaan immoo vaayitaamin B12 sanatu kennamaa jechuudha. Hanqina fooliitiidhaan yoo dhufe immoo qoricha fooliik asiid jedhamu sanatu kennamaa jechuudha. Yoommoo dhibeen kun sababa dhibee adda addaadhaan dhufa yoo ta'e dhibee sanatu yaalamaa jechuudha. Egaa hanqinni dhiigaa kun sababa maaliin dhufe jedhamee isa ilaaluudhaan yaaliinsaa isarratti hundaa'a jechuudha. Yoo dhiigni kun baay'ee gadi bu'e kana jechuudha. Yeroo homoogiloobiiniin 7 gadi ta'u immoo dhiigni akka kennamu yookaan tiraansfuuzhin kan jedhamutu godhamaa jechuudha. Egaa kanarratti hundaa'uudhaan yaaliin hanqina dhiigaa kana fakkaata. Kanaan isin gorsu mallattoowwan akkasii qabdu taanaan gara mana yaalaa deemtanii osoo qorannoo gootanii isin gorsaa. Sababni hanqinni dhiigaa suntu dhufe maal akka ta'e osoo bartanii saratti hundooftanii osoo yaalii argattaniin isin gorsaa jechuudha. Waan dhaggeeffataniif baay'ee galatooma. Viidiyoo kana immoo laayik gochuu hin dagatinaa. Dhufammoo dhagarutti nagaatti.